Baba maaliitiif asiida jaarsatti neeyxee kan jedhu waan hin dhageefi waan laqa jaartii isaatiin biyyarraa wanta akkasii kun ijoollee Oromootti hedduu baay'ataa jira. Harkuma maaliidha asidii miti bishaanuma danfaatti isinii naqa. Jaartii jaarsarraa zeeta danfisee istanyaan godheef jaan. Aga gooteesi gana goonas. Dubartoonni immoo waan akkasii irratti wal jajjabeessitan gubaa dhiira biraatti qabdan asirratti hin bahatinaa. Murti gootoon geema isaa irratti warra fuudhe jedhan Oromo warra fuudhe jedhan meeqa waliin laallu ta'a. Murti guutoo arra geema murti guutooti hunda akkuma agartan kana geemni murti. Dhuma gaafa kana shakkuu qabna turre Oromo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamarran kafani hordoftotaaf kabajamtoota Oro Show akkam naaf jirtu jiru jireenya aafiyaan akkam isiniin jedha har'as viidiyoo kabraatiin isinii deebi'an jira. Akkuma beekamu viidiyoo bohaarsoo bashannansiisoo fi kan immoo sammuu kana ajandaa ta'anii sooshaal miidiyaa irra achi facha deemaa jiran walitti qabadhee isinii dhufeetan jira. Baay'isoo har'a guyyaa ja'affaa keenya yaw akkuma challenge dhuma jechuu dandeessu challenge dhuma jechuu dandeessu guyyaa walitti deddeebi'aa jira. Yaw guyyaan viidiyoo hojjechuu jalqabne gaa torbee nu guutuuf guyyaa lama yookaan guyyaa tokko qofa taftee isin nu jajjabeessinaan isin koomentii kenninaan isin waan babbareedu barreessinaan isinumti ittiin bashannanaan isinumti ittiin bohaarraan jechaadha. An guyyaan isiniif deebi'uun dadhabu maaliifuu akkuma kanatti kaleessa hedduun keessan koomentii naaf kennitanii jirtanii si jaallannaa nuuf jiraadhu. Yaw madaamin nu aarsitus situ nu bohaarsa waan argitettanii onni garaana nyaattanii isinii ga'e garaani nyaatamaa garuu maaliifuu onni na nyaattanii ta'u haa ta'u isinii ga'e warri nu gara chaanaalii kanaatti haarawaa dhuftan baay'ee subscribe gara 500 qofa tafee hiriyoota illee yoo qabaattan hiriyoota keessanitti qofaan bohaarinaa hiriyoota keessanitti share gochuudhaan yeroo dhiyootti immoo akka nu 60 geenyu abdiin qaba. Kana wal qabatee vloogii isiniif hojjedha jedhee san ture mee magaatti yaannaa subscribe hundi keessanuu subscribe gochuun dagatina. Viidiyoo kana illee hundi keessanuu osoo namni tokko nafin ani ko wanti na dhibu maa inni bilbila keessantuu laayikiin godhu natti maamee moo laayikii gochuu waan nama isin irraa hirrisu qaba qoyyaa mee natti maamee rakkinuma isin rakkattan mee har'a godhaa mee rakkoon qabu laayikiidhaam godhaa mee rakkoon qabu hadhuma godhaa. Murti gootoon gaa'ida galgala geemii akka inni qabu hedduun keessan beektu jedhee tayyaadha. Warri hin beekne immoo edda geemii taphatee ture jechaadha. Geema sana mo'amus geemii sana irratti kun ogaa akkasitti amartii kaa'ee fi jira jechaadha warra isaa deessu maa inni nikaa godhatee ka'eetii maa inni wanti isaan hin galle kanarratti namoonni baay'eenis yaada isaanii kennaa jiru meeqa walii ilaallu ta'a. Mucaan hadha bullaa yoo bulte bor Oromoon mataa sochoofteetti gara warratti fudhatee galuun qabu jedhee hadha fudhatee gale kaabirti bultoon. Wanta akka isaa koo viidiyoon dalagameef hin jiru. Wanta akka isaa beeksifame hin jiru garuu. Oromoon humti ashqaabaaciidha malee yoo viidiyoon baale arii walirra ilaaltee hojjetti malee xabna akka isaatti beeksifame hin jiru bara. Haxxee immoo namni akka isaas immoo kassara hin jiru. Siyaasa Jawaar Mohaammed ta'e wallahi xabni murti guutuu adda. Wallahi akkuma siyaasa Jawaar Mohaammed kassare. Ay murti guutuun hin fuudhee ijoollee silaansaa uummata kanarratti geema namuu adda jedhee waa hunda isaa qopheeffate aante silaansaa uummata sapiraazii gochuudhaaf ture jechuudha. Wayne maalan sii godhagaa utuu mo'attee irra caala gammachuun immoo itti fufa ture. Uummanni akka sanatti beeksise ariinsaa waa tokko hin finne jechuudha. Waa tokko hin finne. Maalan sii godhagaa maalumaafuu mabruuk alfu mabruuk waggaa kuma wajjin jiraadha. Maalan sii godhagaa. Egaa akkasitti jedhee gara isaatiin immoo wanti tokko jira. Síguele.
Maal jettaa? Warra sii gammadee malee. Har'a giifti ture ta'uu Hedduu gabaa galatoomaa. Isin kabajaa Oromoo keessi nu jaaladha. Hedduu galatoomaa isin jenna. Thank you. So family sagantaa nuti qopheeffne geema qofaati miti isin jechuu fedheeti galatoomaa ulfaadhaadha. Egiyyeen amma kagoone like sagantuma qubeellaa qalabatiidha. Inshallah dhiyeenyatti cidhaa walitti deebina. Maybe gaa kan walirra dhufeeti malee asirratti illee wantoonni ta'uu miti akka beeytaniif. Sagaleen kiyya ni dhagahamaami? Yaa sagaleen kiyya ni dhaga. Yoo sagaleen kiyya dhagahamu jira ta'eef hin jee. Thank you. Amaaniyaan haadha manaa murtiiti akka beeytan irra deebi'ee si yaadachiisudha. Warra waajjira siin geessanii maal jettaan jechuun yeroo dheeraadha. Gisee namni jecha siin jee deebiin kan tufu. I know akkasi dhugaadha. So thank you so much my family. Akkasitti nu beekaadha. Yeroo dheeraa fudhattanii as jala teessanii nu daawwachaa turtan. Yaa ni gammachuudha nuti waan itti gaddinu inumaa addunyaa kana hin qabnu. Because Egaa akkuma argitan akkasitti jedhee jira jechaadha. Anyway warri isaa akkam bareeddimu maayinni Oromoo dheengadda isinitti meera. Abbaan sun jaallannaan yaada irratti hin kenninaa. Masha Allah mabruuk jechuun gaa jechaadha. Mabruuk jedhanii murtii guutuudhaan garuu gaa akkaataan jarri itti sirbaa turan waan argina namoota tokko tokko immoo jira miti gaa. Gaafuma kana shakkuu qabdan turtanii. Murti guutoo. Arra geema murti guutooti. Kunoo akkuma agartan kana geemni murti guutoo. Dhufanii jiranii. Kunoo laal shureenis kunoo laal kunis boodigaardiidha. Tunis kaana kunis safuwaan akkuma agartan kunoo laal. Gartanii mi? Isaan cufaa. Geema murti guutooti. Cimaa cidha ta'uu isaa beeku jechuudha. Gara biraatiin. Maallaqa jaartii isaatiin biyyarraa iqaamaa baafatee dhufeetii jaartitti garagalee kanaaf jaartiin iddoo inni rafutti asiida itti neeyxee baga itti neeyxee jechaa jira. Namoonni baay'een osoo waa'ee gurbaadhaa hin qoratin hin hubatinii jechuudha. Dubbiin akka isin yaaddanii miti. Gurbaan duraanillee nama biyya Arabaa dhufee miti. Biyyumatti nama qabeenya qabu nama makiinaa isaa tan dhuunfaadhaa qabu jechuudha. Jaartii isaa tan amma isa affeelte tana iddoo markaza keessatti wal baran. Wal baraniiti manguddoos ergatee karaa guutee ganda isaanii dhaqee intalaa amma isa affeelte tana fuudhee jechuudha. Erga isii fuudhee booda ammoo gara biyya Suudii dhufuu waan barbaadeef jecha akkuma isinuu beeytan gaa namoonni baay'een makiinas maalis gurguranii biyyarraa bahaa jiran mitiire waliif gallaa miti. Kanarratti innilleen makiinaa qabuu fi warri isaanilleen qabeenya nama qabu turanii waan qabu hundaahuu gurguratee ofii isaatiif kafalatee dhufee jechuudha. Malee namittiin amma isa ajjeefte tuni maallaqaas hin gargaarre waa tokkollee hin goonee fi waa tokkollee keessaa hin qabdu jechuudha. Kanaaf jennaani gurbaan osuma jechuudha maallaqa isiitiin kan dhufu taheewu waltaan wajjin jiraachuu waliif hin taane taanaan addaan deemuudha malee wal azzabanii lubbuu walii balleessuun kuni sirriidha natti hin fakkaatu waan deeggaramullee natti hin fakkaatu. Kanaaf viidiyoo kana sheer godhaa faffacaasaa namoota baay'ee biraa akka gahu godhaati. Miciyyoon sanii akka qabamtu godha. Dhugumatti miciyyoon waan hin taane daleettee. Wanti kunis edaa kaasee hedduu tokko sooshaal miidiyaa irraa deemaa jira. Waan hedduu tokko nama dhibuudha. Waan hedduu tokkos nama jibbisiisuudha. Jaartii jaarsarraa zeeta danfisee istanyaan godheef jaan. Baga gooteesi gana goonaas. Baga gooteesi gana goonaas. Maaliif tokkoffaa rakkoo namaa hubadda. Rakkoo nama kana zeetatti nasiiftee hubadda. Qabaa jaartii jaarsa zeeta naqee qabaa jaartii. Gaafa jala keenya waraabdanii akka nama ganama biddeena garaan beelee biddeena. Harkarra sadaqaa kadhattutti halkan guutuu afaan bantanii waa kadhataa bultanii waliin namni gaameera qabaa waliin dogoggore fi akka nama gaariitti fuutanii muudii namarra qabattan
bar isin ummanni dhiiraa najisni kun jechuu nama bar waan keessaa dhalate nu gabbarsiisu bar nama bar waan keenya waraabee dafka keenyaan nu gabbarsiisu namummaa qabdanii si nama qabaa namaan jettanii gaafa amata 5 hanga 7 jaartiti jettanii nu dalaysiifattanii nuti jaarsa jennee afaan banne gaasini kennine jaarsa jennee isini kennine dafka keenya nyaattanii amma 8 booda intala biraarra taksiti jabaastanii dafka keenya nyaattan isin biratti ormiin teenya nu deemte dhallee ilmoon qabnu lilmeen nu waraantan foon mallaa nurraa fixxan ayaa nu dhoorkitan wallaahi wabillaahi watallaahi dhiirummaa qabdanii tiititi nama qabaa namaan jettanii dhiirummaadhaan qabdan najisa barisin najisa ummanni biyya arabaa kun keessaa warri Suudi Arabiyaan najisa jechuu nama kanaan nama qabaa namaan jaa wallaahi silaana taate intalli sanarra sheenaan qabu'an nama na gubee yoon du'e duuti duraan jirti ajalaa meeqaddaraan naggee miti sheenaan qabu jechuu fakkeenya godhachuu qabnu nuti faaxeen biyya arabaa nama jabaa akkanaa kana gaafeef keessa garre fakkeenya godhachuu qabnu humna teenya jabduu teenya jechuu ni qabnu yoo lubbuun jiraatte jabeeffachuu qabnu agartanii gaafa waan keenya waraabdan takka gaafa maallaqa keenya nyaattan 2 gaafa urmii teenya foon mallaa nurraa fixxanii ayaa nu dhoorkitanii ija nu gubbaan qarsan san maaliif nu wal qabina maaliif wal qabdanii mucoon tun akkanaa mucoon tun xiqqoo dhufee daa'ima akkanaa waan akkanaa goote maan jiina feeneen nuti mana rabaa keessatti urmii teenya fixaa jirra eddaanuma nama zeetarra naqee qaban gana mutuutti akka istanyaa isinii gooneeraan istanya mana rabaa keessatti qarshii 500 dalayne isin garsiifna nuti 500 waggaa 2 waggaa 4 jijjiiramnutti istanyaa isinii gooneenitti gojjaa rabaa senne zanaa fataa jenna isin garsiifna wallahi miira keessa nama galchitanii hoggaa namni miiraa waan barbaade haase waan feetan namaan jettan jechuudha antakkaan keessa qomantina jala barreessanii keessaafu manni eegee ajaa gootanii isiniif hin ta'a wallaahi wabilla haliima nama narrabsitumi na xuyinaan ofirraa isin dhorka karuu qaba jinniin isin Bakki tana asirratti dhiira hedduu walitti arrabsaa jirte jechaadha. Kun aarii biraa qabda malee yookaan immoo dhiira taartee wayii jira malee akkun soba wanti isin dubbataa jirtu wanti isin godhaa jirtu kun hedduu tokko nama dabbara. Way suujitti kun antalti gubde janka gubde jammutu goota jammutu muttu goota jammeeshaa isaa hunda neeyte muttu goota jammutu qopheessiniin dhufa sirreerraan dhufaa jira jettee qottu muttu goota jam usa akkas hin jenne ati akkana bobboonsanii bareechanii dirree xayyaara dhaabbatanii si eeganii maallaqa irra deemaa dhuftee barateeru maallaqa irra deemaa dhuftee barate mana arabaa kana keessa dhaabbannee jechuun miilli kun dhukkubee miilli kun nama dhukkubee jechuudha maallaqa kana finne lammaffaadhaan intalti dubartii takka gisee bultii diigaa ooltee jaaraa ooltee diigaa ooltee jalaa hiyyaan nukaa nuti dhalaa biyya arabaa miskiinaati yeroo fuudhanii sumaan jettuuttanii dhuftanii jaartii keessan ta duraan gaafa rakkoo hiitan eega namarraan biyya namaa dhuftan jaartii deeffattanii jaartii fi waraqaa xumuruu jira fidachuutti hin jira wallaahi ni fidatta sadeen keessarraa lafa ka'isee xiqqasii fidattafa baga gubde wallaan gubaa isinillee ka isin gube mahaa daroo maal abbaa isaatii fi namarraan dhufee eega namarraan dhufe booddee xarraq jee mallee deebi'ee numaatutu gocha kana namarraan laawwata jaartii duraan hin qabu jee dhufe amma jaartiin fidachuu jira waraqaan xumuruu fi jira maaltu fidi baga gubdee addee baga gubdee. Egaa akkuma asirratti argitan kun waan nama gaddisiisu tokkodha malee waan irratti gammadanii irratti kolfanii irratti wal jajjabeessan miti akka gara kootiitiin jechaadha. Waan akkasii irratti shamarran maal taatan qoy gubaa ani immoo wanta asirratti na jiru maa inni beektu gubaa dhiira biraa qabdanu kan dhiira haarii irratti baachuu barbaadu isinii galee maa inni maaliif akkas ta'a? Maaliif hundi goggorinaa dhiirri tokko balleessuu danda'a dhugaadha. Dhaqee yaa'u dhiirri tokko amma haga afuritti eeyyamameef miti laaluu danda'a durba biraa maa yaa'u waa malee koo afuriin eeyyamamne beektu kanaaf laaluu danda'a. Erga laalee immoo yoo siin taane adda bahu yoo siif ta'e immoo lammaffaa fuudhi jechuuni sadaffaa afuraffaa wajjifachuu jechuudha. Masaanuun jibbinaa isinii galee masaanuu jibbuu keessan ta'u isin maaliifuu hedduu tokko lama jibbisiisa maaliif viidiyoo haraaf qabadee fi kana fakkaata isin isin bohaarsiisin gammisee dheedhee yaada keessan koomentiisaa isin abba barreessuun dagatinaa viidiyoon gabaabbatus kana fakkaata haga viidiyoo kabiraatiif walitti deebinutti Oroo Show